Koreen dhaabbii dhimmoota daldalaa, indaastirii fi turizimii mana maree magaalaa Finfinnee gabaasa raawwii hojii dhaabbilee isatti waamamanii qorateera. Gamaagama kanarratti biiroon misooma indaastirii, hojii fi ogummaa, biiroon daldalaa, komishiniin qonnaan bultootaaf misooma qonna magaalaa, komishiniin hojii gamtaa fi komishiniin turizimii gabaasa raawwii hojii waggaa kan bara 2018 dhiyeessaniiru. Miseensonni korichaa gabaasa dhiyaatee fi daawwannaa dirree irratti taasisaa turan bu'uura taasifachuun gaaffilee fi yaadota garaagaraa seektaraalee kanneeniif dhiyeessaniiru. ከዚህ በፊት በነበረን ክትትልም የገመገምኩት Hordofii kanaan dura taasisaa turreen kan gamaggamnee fi kan hubadheen walitti dhamiinsi gabaa itti fufiinsa qabu hin argine. Biiroon hojii fi ogummaa enterpiraayizota maayikiroo fi xixiqqaa akkasumas indaastiriiwwan gurguddaa waliin wal qabatee walitti dhamiinsi gabaa waaraan maaliif uumamuu dadhabe? ሀገራችን እንደሚታወቀው WTO አባል ልትሆን ነው። Akkuma beekamu biyyi keenya miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf deemti waan ta'eef oomishtoonni fi daldaltoonni biyya alaa biyya keessa baay'inaan galu. Kanaaf biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee daldaltoota biyya keessaa dorgomaa akka ta'aniif qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uun ga'umsuu qaba. Taana kantiibaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa Rabbaay akka jiranitti foormii dhaabbataa taasisuu, carraa hojii bal'aa uumuu, rakkoo bulchiinsa gaarii furuu, tajaajila ammayyeessuu, oomishtummaa dabaluu fi oomisha bakka buusuu irratti karoora ol raawwachuun biiroon isaanii raawwii olaanaa galmeessuu kaasaniiru. ያደገ ምርታማነትን ስንመለከት 71% እናደርሳለን ነበር። Oomishtummaa keenya guddate yoo ilaalle dhibbeentaa 71 irra geenna jennee karoorfannee turre. Dhibbeentaa 69.75 irra geewuun danda'amee jira. Akka biyyaatti kun raawwii olaanaa. Haa ta'u malee ammallee gara dhibbeentaa 85tti ol guddachuu qaba. Rakkoon nu mudatee ture humna namaa leenji'aa caasaa keenyaan dhabuu ture. Kanallee qorannee humna namaa fooyya'insa qabu gara caasaa keenyaatti dabaluu dandeenyee jirra. Walumaa galatti dhimmoota ijoo irratti raawwiin keenya kana fakkaata ture. Sadarkaatti aanaa kantiibaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa obbo Miiliyoon Maatiyos Gamasaaniin biiroon isaanii lammiileef carraa hojii dhaabbii fi kan yeroo olaanaa uumuu, lammiilee seeftineetiin deeggaramaa turan gara hojiitti galanii akka of danda'an taasisu, intarpiraayizotaaf walitti hidhamiinsa gabaa cimaa uumuu fi leenjii gahaa kennuu himanii mirkaneessa ga'umsa ogummaa irratti hojii hojjetameen dhaabbilee waraqaa ragaa ISO akka argatan taasifamuu fi hojimaata biirichaa ammayyoomsuun itti quufinsa maamilaa dabaluu himaniiru. ISO ትግበራ ላይ የነበሩ ኮሌጆች ሰርቲፋይ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር Hojiirra oolmaa ISO irratti kolleejjota buleeyyii akka ragaa argatan taasisuu keessatti kolleejjota 10 ejeensiin sadarkaalee Itoophiyaa gaafanneera. Kolleejjonni 4 argataniiru. Walumaa galatti biiroon keenya humna qabuu fi deeggarsa keessaniin dabalatee raawwii waggaa bu'aa qabeessa ta'e galmeessisuu danda'eera. Walitti qabaan qoree dhaabbii dhimmoota daldalaa, indaastirii fi turizimii mana maree magaalaa Finfinnee obbo Gaatwiich Woor akka jedhanitti akka magaalaa Finfinneetti waggoottan 5 darbanitti carraan hojii olaanaan dhaabbii fi kan yeroo lammiileef uumamu qaala'insa gabaaf jireenyaa hir'isuuf hojiiwwan jajjabeessoon hojjetamuu kaasanii tajaajila teekinooloojiin deeggarame kennamaa turuun annaa fi hojimaata badaa hambisuun akka danda'amee fi tajaajilli saffisaaf si'ataan hawaasaaf kennamaa jira jedhaniiru. ባለፈው 5 ዓመታትም ሆነ waggoottan 5 darbanittis ta'e bara bajataa kanatti deemsa jijjiiramaa keenyaan bu'aawwan seektaroota hundaan kan galmaan jajjabeessoo fi imala keenya itti aananiifis bu'uura kan kaa'anidha. Ichi daawwannaa dirree taasisaa turenis hojiiwwan waggoottan 5 darbanii fi bara bajataa 2018tti hojjetaman gamaaggamuun duubdeebii biiroolee fi dhaabbilee dhimmi ilaaluuf kenneera kan jedhan walitti qabaan korichaa obbo Gaatwiich ciminoota jiran itti fufsiisuun hanqinoota mul'atan irratti hojjechuun karoora tarsimaawwaatti jijjiiruun egereef ciminaan irratti hojjechuu barbaachisaas jedhaniiru. መስክ ላይ ያለነው ግን በተጨባጭ የተባለው ሁሉ daawwannaa dirree taasifneen kan jedhaman kana hunda argineerra waan ta'eef gabaasti dhiyaate madaalawaa fi akkuma jedhamedha. Hanqinoonni kaanis karoora waggaa 5 dhufaniif ka'umsa kan ta'anidha. Akkasumas kanneen osoo barri bajataa kun hin goolabamin hojjetamuu danda'anis qindoominaan osoo hojjetamanii bu'aa caaluuf nu ga'u yaada jedhu qabna.